Jallisanii obsaaf bitaatii magaalaa Finfinneerraa egaa akka neetworkiin biyya keessa konnekshiniin biyya keessa hin jirre ni beektu. Ammaaf neetworkiin banaadha. Yookaan banaa ta'u kanatti immoo maloota baay'ee barbaadamne amma wanta argate tokko yoo jiraate laayivii akkasitti seenudha sagaleedhaani. Yookaan sagaleedhaan seenu immoo akka namoota ergaan kun akka naa dhaqqabuu fi barbaadu biraa kanaa keessatti barbaada. Ergaan kun akka inni bira naa ga'u kanan barbaadu hayyoota Oromoo kanneen duraan gaazexaa Raabaadorii keessatti dhiibbaa guddaa nuuf uumaa turanii akkasumas uummata dadammataa kallattii qabsoo itti argisiisaa turanidha. Isaaniif biraan akka naa geessaniif barbaada ofii daawwattanii wanta isin ilaallatu irraa immoo hojiirra oolchaa jechuudha. Akka dhaga'amu abdii qabaataa guyyoota gaafa facaasaa obsaan hidhameera oduun jedhu odeeffamuusaa qubanaan qaba. Garuu akka tasaa ta'ee namoota wajjin hin turree isaan hoggaa isaan dallaa itti seenuudhaaf waajjira dhaabaa hoggaa isaan dallaa seenanii nuun poolisoonni alatti nu ittisanii keessan nuun jedhaniitu namoota dhibbaatama taanee alatti utuu eegaanii jirruuti kan isaan reeffa miliqsanii helikoophteraan gara Amboo geessanii. Kana booda reeffi baheera asii maal hojjettu nuun jennaan hoggaa gara kallattiitti reeffi baha jedhame karaa biraa hoggaa deemnee naandu reeffi karaa sana hin baane dursuma hoggaa nuti dudduubaan fuulduraan eegaanii turre isaan dudduubaan baasanii Jawaar fa'aa Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fa'aa fi namoota isaanii wajjin turanii akkasumas immoo eegdota dhuunfaa yookiin boodigaardota Jawaariin waan mari'ataa jiran fakkaatanii reeffa miliqsanii gara Amboo geessanii isaan immoo akka isaan waan fonqolcha mootummaa geggeessisuudhaaf achitti argamanii balaa dhaqqabsiisuudhaaf achitti dhaqqabanii wayii fakkeessanii kiyyoo biyyeessanii qabanii jechuudha. Kan hunduu yeroo ta'u namoonni baay'een kan Dirreedawaa Afaarraalee halkanuma kana dhufanii jiru turanii magaalota adda addaarraa dhufanii achi balbala fuulduratti gadda qaban ibsachaa haa ta'u iyyuu malee reeffi magaalaa Finfinnee keessatti hin awwaalamaa akkasumas immoo guyyoota 5 akka inni turu godhame namoonni hirmii hin baafatu jedhamee abdii guddaan ture. Abdii sana garuu jarri shiranii kiyyoo biyyeessanii hooggantoota yookiin immoo qaroowwan sabaa kan ta'anii falmattoota dhala namaa obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas obbo Hamzaa Booranaatii fi namoota isaanii wajjin jiran hidhuu dhageenye isaanis miidiyaadhaan dhufanii yaadii daran fokkisaa ta'e yaaduudhaaf waan isaan yaadaniif to'annoo jala oolchina jedhanii amma namoota duraan gaadidduu isaanii lafatti sodaataa turan ofirraa galfataniiti jiru jechuudha. Achi turuu kiyya immoo namoonni biyya anaarraa filatanii nagaafatanii adeemsisaa hordofaa turanii giddugala jiraachuu koo nagahan ni beeku turan waan ta'eef anis itti beera waan nan ta'eefu obsaanis ergasi jiraatee jarri kun himiidhaniif jedhaniitu hidhamuu obsaallee akkasiin wal bira qabanii gabaatan jechuudha. Egaa kun sagalee kooti kanan dubbataa jirus magaalaa Finfinneerraati. Akkaawuntiin kiyya akka inni banamu kanan godhe immoo obboleessa kiyya achi Ameerikaa jiruun miseensa maatii kan ta'e obboleessa kiyya waan ta'eef haala kanaatiin wantan jechuudhaa fi dhaammachuu barbaade inni hangafaa tokko yoo jiraate uummatni diraamaawwan mootummaan hojjete iskiriiptiiwwan inni barreesse taatota inni uummatatti gadi baase kanarraa kanaaf tokko isaaniitti biyya murra ergitaatti hin jiru. Qotee bulaan baadiyyaa isa fokkisaadha jedhamullee kiiloomeetira fagoo magaalaa aanaarraallee fagaatanii yoggaa bilbilaan quunnamee dubbisnutti waan isaan nuun jedhan yoo jiraate gumaa caalu hin baata taanaan ani har'a tokko ajjeetee wareegamuu fedhii kiyyaa jedhanii hoggaa isaan itti dubbatan ofuma dhamhaatii jiru malee warreen mootummaa kunii OMN biyya keessa jiru haa cufan iyyuu malee tamsaasa miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka feesbuukii faa kana kanneen akka tiiviidhaa kana haa cufan iyyuu malee soba hin malle soba qaanfachiisaa soba qaanfachiisaa soba
dammaqsaa jiru edha uummata ofirratti deemsisaa jiru edha osoo fakkaatu illee sobaan hin jiran jennee akka jajjabina qorannoo fi warri alatti hafne kuni akkasiin hawaasa quba qabaataati walis quba qabaataati jira jechuudha. Egaan amma uummatni adda durummaadhaan maal barbaada gaaffii jedhu yoo kaasne akkasumas deebisaa yoo barbaanne akka itti qabsaa'u beekaa haalaa fi adeemsa isaatti gaarii godhee ni beekaa akka wal fakkeenya qabaatu akka afaan tokko dubbachuu danda'uuf nama yookiin immoo miidiyaa isa barbaachisaa namoota isa barbaachisaa akkasumas miidiyaalee danuu qabaatee gaariidhaan danuun sun jenna rurrukutamee jira amma carraan tokkitti nuti qabnu OMN qilleensarra jirtudha waan na taateef OMN kanatti immoo akkaataatti hawaasni afaan tokko dubbatee tarkaanfii wal fakkaataa tarkaanfatee naasuu diinatti isa kanaan dura daalmaa ta'u abdachaati dhaamsichi inni guddaan tun dubbaddu utuu sheer gootaniiti namootni dhimmichi ilaallatu of beeku waan ta'eef iyyuu akka isaan deebinaa deebitanii lakkoofsa isaanii isa daarektii argachuu hin dandeenye waan ta'eef karaa kana dhufe itu ta'eeti wajjiniin akkasitti daarektii mari'annee gaariin itti fakkaata ture akkasuma odeeffannoo saba biraan ga'uu fedhii hawaasaa ilaalanii fedhii hawaasaa sana bifa wal fakkaataatti akka cabuu fi mari'atanii gadi ta'anii sa'aatiitti qabsoon adeemsifamuu qabuu fi malleen qabsoo karaa nagaa jiran keessaa tooftaalee qabsoo karaa nagaa jiran keessaa akkamittiin akka namni tarkaanfachuu danda'u itti himuudhaaf miidiyaan haalaa qabnu OMN'dha. OMN sanatti haalaan dhimma bahanii wareegama hacaaluu aarsaa hacaaluu yakka hacaaluu irratti hojjetanii fi wanta gadiitti horuu danda'u irratti utuu hojjetamee ergasiis immoo namni dhibbaatama bira darbee iyyuu lakkoofsaaf nama rakkisu magaalota adda addaa keessatti haga nama 15-20 olii wareegamuudhaaf kan ta'an yoo ta'u wareegama isaanii kanatti kan nuti adda durummaadhaan gatii horuudhaa dandeenyu warra nu biraa kufan sana kan nuti ekeraa isaanii boqochiisuu dandeenyu yoo dirqama isaan bahaniif sana galmaan geenyesidha. San immoo kan ta'u yoo bahaalesatti kaabaa kibbatti giddu galeessa illee dabalatee adeemsa wal fakkaataa ta'een akkuma barii caaluun wareegamuu isa dhagahamee uummanni mufiisaa mul'ifate kanatti bifa wal fakkaataadhaan barbadeessuun illee yoo keessaa dhabame mormiinni qabsoo karaa nagaa lagannaawwan akkas akkasii kun utuu adeemsifamanii gaariidha yaada jedhu dhiyeessaa. Yaada sana immoo haala wal fakkaatuun guyyaa isaatii fi guyyaatti ilaallatanii uummati akkatti qophaa'u erga godhanii booda gandi hundumtiyyuu akka afaan tokko dubbatu gochuudhaaf maatiitti bilbilanii yaada isaanii hubatanii fedhii isaanii erga baranii booddee akka ta'u barbaadeetanidha. Ati wanti karaa OMN'tiin hakkinni jira jedheetii yaadu laayivii hoggaa ta'u yaadi namoota sirriidha gaariidha. Asii maaltu naannoo beekanitti ta'aa jira jechuun utuu bilbilti biizii ta'uu baate namoonni shira dhaqanii kaabinoonni oduu sobaan ta'e asirratti baatanii amantummaa dhabsiisan ni jiru jennee sodaanna waan ta'eef iyyuu kanarratti OMN dursee utuu of eeggannoo jabaa taasise yookiin immoo gulaallii barbaachisaa to'annoo barbaachisaa irratti adeemsisee yaada yoo ta'e rakkoo qabu erga riikardi godhanii booddee amanamummaa fi haala isaa erga qoratanii booddee yaada nama tokko irraa dhagahan nama irraa kaan irraa erga mirkaneeffatanii booda utuu taasifatanii gaariidha. Sababni isaas yoo xiqqooshii waan sobaa kan ta'u yoo xiqqooshii dabballoonni hojii'anii kun soba raajii sobaa itti maktee uummata biraan kan gurra uummataatiin kan geessu ta'e uummatni naannoo sanaa immoo dubbichi soba ta'uu kan hubatu yoo ta'e akkuma OBN faa kana akkuma ETV faa kana lagachuudhaaf jira waan ta'eef lagannaa kana bira utuu hin gahin akkaataa itti afaan tokko dubbannutti utuu deemameetii egaa inni tartiiboodhaan akkasumaadha inni otoo hojiirra ooleetii haalaan gaariidha jedhee yaada dhiyeessuu barbaada. Ammas kana dubbataa jiru magaalaa Finfinnee irraati. Dabalata wantaan jechuu barbaadu hooggansi alaa isaan barbaachisu inni tarii barbaachisu dhiisuu danda'a.
gorsi ana kan barbaachisu eeyyani tarii barbaachisuu dhiisuu danda'a dirreen qabsoo dirree dachee oromiyaati malee dirree biyyoota diyaaspooraan dura jiranii miti eeyyen sirriidha garuu wanti amma qabsaa'onni biyya keessaa warreen wareegamaaf aarsaa ta'an hundi isaanii barbaadanii nama isaaniif sagalee ta'uu barbaadu nama isaaniif walta'iinsi sagalee isaaniitiif hojjetu barbaadu sagaleen keenya sagalee mootummaa abbaa irree ifachiisee warraaqsee gara biyyaatti dagasheedha.